Tokko murna bara afurtamman bara shantamman jaatamman dabre kana aangoon nu maltii je'ee yaaduu tureetu namni biraa aangoo argannaan yaa'ii godhu jira. Murna tokko immoo hagartee bara dheeraa miilikirraa kaasee hanga ammatti habashaa wajji dalagee hogga aangoon dhuftu aangoo sanitti fayyadamuu jiru jira. Murna lamaa jira Oromoo keessa. Murni tokko hagartee piroojeektii amma gartee nuutu Oromoo keessaa dura namni hogga bilisummaan dhufte nuutu aangoo qabataa je'ee yaadu tokko jira. Aangoon Oromoo keessaa nuu malte warra jiru tokko. Warri sun by any means hoggana dandeettii hogganummaan qaban aangoo qabachuullee itti dhiyaatuuf illee ta'an. Aangoo dandeettii aangoo qabatuuf illee ta'an. So amma uummanni Harargeedhaa waan kana sirriitti hubachuusa barbaachisa. Akkaataan nuti amata 45 uummata kanaa wajji deemne kun irra deebi'ee qabsoo tana gamaggamee qabsoo bu'aa isaa qabu qofa irratti gartee interest siyaasaa jechuun interestiidha jedha keenya. Interestii mataa keetii, interestii uummata keetii, interestii naannawaa keetii. Amma jirri kuni odo Somaaliin hanga haash dhuftee fudhatte warri amma aangoo harkaa qabuu fi warri gartee amma aangoo ni fudhanna jee gaara jiru kun odo Somaaliin dhuftee hanga hawaash fudhatte waan akka zero interestii waan akka waan kanarraa fedhii isaan qaban jiru. Waan akka odo gartee guyyaa tokkotti bordordirraa kaasee hanga ilaalcha naqsanitti Somaaliin lola bante mootummaan Oromiyaa ammaan tana jiru kun waan akka fiiliingiin qabu. So amma maaltu si barbaachisaa? Adeemsa maqaa gartee naashinaalizimii Oromootiin ija si balleessanii amata 50 if dura si oofan kana irra deebi'ee laachisuu barbaachisa jechuudha amma booda. Siyaasaa tam keessatti yoo involve ilaal uummanni Harargee kun wanni takka galtee turte. Wanti gartee leencoon faan oofan tun bilisummaan fidduu yaada jiru galtee turte. Immoo harkamiin deemaa kan jedhutu isaa galuu dide malee. Amata 30 dabre kana amata 40 dabre kana wanni tun isaa galti silaa. Wanti gartee jirri kun ijoolleen gartee mishiinarii tun bilisummaan fidduu uummata Harargee kanaa galte. Wanni tun jaarmaya siyaasat deemtee waa dhaltuu poolitikaa aangoo qabatuu miti kajoo kun galteef. Garuu سلكي تدول من ساعة رافر دانو نبرا جافي ويلكم بقر كان لفتت بدو غلطوما بغنغي انو يدني الفادا بغا چرانا خنو خيسني في اللي ادوني سنغلطوم فدا دغا دبچو داف وني الراه سواجرتن دمو ورمو في اورومياتي ورمو في اوروميان اكلت تيسني والمريچو خيسنيف بايوما غلطه قبدو دغا دبچو داف هاتو غرو دمي ورمو في اوروميا دا أكل من أرموتي إرم مريچون مالتون فلا برد فادبرو سرنخون نردب والدبري كبينيا أوروميا سامو دانغا أوروميا سامو حواسا خينيا سكا حواساتي غددو غرغرا ساميچا غرغرا أجيچا غرغرا دورسيسا غرغرا والفرق آدان رتي غيسا جرانيچو أوروميا رتي سبا سبلمونينيس إثيوبيان خط رت أستبمتي لف أوروميا رتي يچو وان كنرا سرتي وليغلتني مريچون برباچي ساداچو هاتو هوغرو أكمتي أمة خينيا راقولنا أكمت بيتينيا راقولنا أكا نجي وارا بلسما وارا حواسن خينيا أرغتو مال قدو قمنا يتني إسف مال بربادو دا فولدو فخيساني بايو الفادا هاتو هوغرو نمني أران دمكين برو دمكا خبرون دمكين إفتان دمكا قبصون إلمان أرمودا تكا أرمون أكو أرموتي دينا في جلبي فتين بيخو
والدرا والدوبان نمل ما سديهن أكا مرنتي أكا جارميتي دين خنا فرا قولتشا 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 الراس غاني يجو قبصون أمة أورمودا بك خلي جرون جرورا واركا قبنا هاتك أتوها قدتو بك منابان في قلما جيني هنجيني يجو أورمون قبصاوا جرايجو قوتي بلسما أورمودا أرلي سبسات الرا قولتشا جرايجو هاتو هوغرو قبصاوا جرايجو وقاسا قلدرا qabsoon dadablisummaa Oromoodha biyya ambaa biyya baqaa keessa turte. Arra haa galatamtu qabsoon irra jirtu tun qabsoo abbaa biyyaati. Oromiyaa raasaa walakkaa jirti jechuudha. Qabsoon itti wal afeerru hin jiru jechuudha. Koottaa qabsaa'ota keenya qarshantam shantam baasaa biyya baqaatirraa galchinaa innee itti wal afeerru hin jiru jechuudha. Qabsoon qabsoo abbaa biyyaati. Abbaa biyyaa gizee taate abbaa biyya dabalteetuma irraa qolachuu. wanni takkammoo kabeet jala sararee isinitti mujara keenya wanni namni sii kannu irgisaadha yoomiyyuu deebi'ee kasirraa fuudhu beeke jijjiga magaalaan jijjigaa ta Oromoodha tanamaa kadhattee namni sii murteessee fudhattu boruu kasirraa fuudhu beeke jijjiga yoo ifii fudhatte immoo nam tokko sirraa hin fudhatu Direedawaan lafa Oromooti jaha naa murteessaa jettee miidiyaa irra teessee kadhachuun furmaataa miti. Dhiiraa sirraa fudhatee harkaa fudhattaa jechuu deemtee gaafachuus hin barbaachisu. Arra hoo magaalaan tun teeti jee yoo seeqanne abba akka baruu ganama sirraa fuudhu beeki. Inni seeqannu san akka baruu ganama sirraa fuudhu beeki. Yoo ifii fudhatte Oromoon maal jetti ni beektaa? namni xiqqoo darbatu sodaattuun ja'amu xiqqoo qabduun darbattee waan kee fudhattee wanni kun kiyyaa hin kannu balbala natti hin behinii jettee ka ija si baase ijatti baastee ka ija si diimeesse ijatti diimeessitee kasitti iyye itti iyyitee mee kunoo balbala behi yootteen dhiirti akkasitti mirga fi kabachiisti malee Direedawaan naannoo Oromiyaati Oromiyaa jalannaa galchi jijjigata Oromooti naa kannaa hararta maarroon Finfinneen ta Oromiyaati naa kannaa yoo sii kanna illee akka boru sirraa fuudhu beeke jara keenya deemii ifii fudhadhu dhiirti dhuftee sirraa fudhatte akka sirraa fudhattetti deemtee irraa fudhachuun kuni amala addunyaan tun kitaaba siyaasaa keessattis akkaataa itti qabsaa'anii walirraa fudhatan kun adeemsa siyaasaati. Siyaasaan cabne ni saamamne nurraa fudhatan dandeenyu mataa walii qabannee qabsaa'ota keenya barbaannee bikka jiranitti itti daballee arra alhamdulillah zoonii 11 keessa jiran kalee zoonii takka keessa turan waggaa 6 dura arra zoonii 11 kutaa 11 Oromiyaadhaa hanga daangaa tiisanitti waraanni bilisummaa Oromoodhaa if leenjisaa jira akka Oromiyaa to'atutti if qopheessaa jira jarjaran qabnu abo waraana beentee nurraa dhiisi baleessu atis waraana beentee nurraa chedhaabi sigala honiin fida dhagutak laal waraana beentee marroon dhufuus abbaan fedhe dhufuus jarreen kanarraa dhufnaan nuti gabrummaa nu dhufa jarree hamaanuu kana kan nu keessa seenee nu fakkaatee hayyoota keenya hunda fixe kana diina kana natti naasaawin ammaati an gurraan maquma abaa'u kanaan dhaggeeffadhuun qabuun diinni hamaanuu abaa'uun abaa'uun dhugaa durkutte sigalee qabsaa'onni dhugaa durkute durkute san kuni waraana beenteeti beentee fi ortodoksii wali jira kana qabsoo jira lamaaniiti teenyaa nu millattu tuni macaatuu lamaati tuni nu millattu tuni sigalee teenyaa tuni nuti akkami harargeen fi iftaana
Iftaanee humna taana. Jaaramnus akka argee jaaramna malee maqaa Oromoo maqaa tokkummaa joosan du'e bira kutaasan. Kutasan du'e. Uummanni muslimni maajooriitii ta'uu beekan. Maaje Maarkis hoggayyuu warri gartee maayinooriitiin uummata guddaa dura jirtii jedhe. Maaliif miidhaan dhufeetti qophooti hoggayyuu. Uummanni guddaan ammoo an gudda jee rafaa je. Uummanni muslimaa akkas taane. Nuti uummanni muslimaa ifiin qophaa'uu qabna Harargeen. Ifiin jaaramne yoo wali idaannu taate akkaataa qooda dhaabbata keenyaatti wali idaan. Dura humna ta'uu qabnu. Yoo karaamaan humnaa wajjin. Yoo nuti humnaan qabaanne akkuma adareen nam kumkudha tokko uummata miliyeena meeqa itti taphachuu jirtu kanatti beenteen ijoollee teenya beentaa isuu jiraatti nu jalaa dhugaa kan barbaannu taate. Wanni Aliyyi Abdii uumaniif maali? Carcar keessatti daaruu labutti eenyu uume kana? Jara kanaa miti. Guma ko waan mootummaan daleedduun damma Jooppee afaan dubbii afaanii cirtee waan mootummaan daleedduunda qeentee maarree gadeeroog namni amantiin toofiiti kabajamoodha biyyi nuti jirru tuniifuu biyya qeenteedha tummanni kabajaa qaba waan amantiidha akka bifa sanitti haasa'ulleen dansaadha miti laal nuti akfirii lama taanee amantii teenyaan kabajamnee jiraanna baleessu biyya keessa jiru keessatti. Ammoo biyya teenya keessatti amantii keenyaan sablannee namummaa keenyaan sablannee jiraachuu jirra bar gama mootummaatiis gama dhaabaatiinis. Lakki Oromummaadhaan namni dhaabni sabni nuti dhaabni qoffalmachaa jira. Oromummaa malee gara Islaamaatiin hasiiloluu Guraagee fi Adaree fi kun cuftii Islaamaa bar 100% warra Islaama ta'eetiitu irra guddaa Oromoodhaan lola. Oromummaa ammaan tana peentee maalitti hogguu adda baafturre Islaamnis guutuudha. Kan badaan peentee keessaas ni jira, badaan Islaama keessaas ni jira, badaan Kiristaan maali warra Ortodoksii keessaas ni jira. Dubbiin dubbii amantiitii miti. Sabaanii marcuu qabni akka sabaatti dhumaadhaa jirra. Fi ammaas jaarmeenni lafaa qabdullee tuni soba. Maaliif wanni siif sobaa Laa soba akkatti sobaatiin siima laal faaktiin siima. Darra shawaa keessatti warra musliimaa qofa faannoon fitte. Warri ficcisiise warra bulchiinsa achiiti. Kiristaanas fitaa jirtiiti. No. Tarfiraanis sun hin jirtuuti. Darra wallagga keessatti Harargee ummata Harargeechi qubate qofa keessaa baasanii fixan. Darraa keessatti shawaa keessa warra biyya sanii muslima qofa fixan obboleessoo ifin sobinaa. Duba ummata muslimaa fixaniitu warra shawaa dhumee jiran. Ummata Harargee fixaniitu warra wallaggaa dhumee jiran. Soba kana bira kunne nuti. Nuti bira kunne tana. Oromummaa wanni jedhamtu duute. Wanta kan adeero bakka chasirratti wanta kan nuti lakki Oromummaan nu biratti duune dhagaye gumaa koo yaada kee ibsatteemi yaada keenyaas dhageeffachuudha qaba. Okay, guma. Ani sin qeebalu ati sin qeebaltu. That's okay. Nuti Oromummaadhaati kophaadhatti jaarmeen nuti qabnu sin jiru. Jaarmeen nuti qabnu hammaan tana wahi taatee nurraa ittisuu danda'u. Waraanuma Jooffeen jiru kana. Kabiraa waraana saniin alaa kan mootummaatiin alaa waraana xiqqoo shollee buhaawee sossooyoo kan waraanuma lafa jiru inni hun sossooyini waraanni deegraa jirullee yoo jiraate kan amma Abiyyi faa kan maantana maali bineensa gobanaa daacheedha. Gobanaa daachee gooto jee guyaamu. Nammeeka bitti meeqa hadooda warri harmi murame fi miilli murame warri mulluqii calanqoo hundinuu calii calanqoo hundinuu laalaa godaanisa san hunda katti kaasu kana ka godhe Abiyyi miilli qabriidhaa kaasee hawultii kajaan. Waan kana cufaawu adda bilisummaa Oromoo irra deebistee peenteedha. Mala adda bilisummaa Oromoo peentee miti kiristaanaa fi Islaamaa fi warra biraatillee waaqeffataallee qabdi. Kana waan namni biraa dalage adda bilisummaa Oromoodha amata meeqa guutuu Oromoo kakolaastee fi wanni kun cuftin waan achi dura odoo adda bilisummaa Oromoon jiraanne Oromoonni jantunu eessa turte. Nam tokkolleen Oromoodhaan fi yaamu. Hai.
Dhokateeti gosa Oromoodhaa ta keessa malee Oromo kajaan amma karaa keenya Oromo gosa jaanii jira. Kana kamalee kami Oromo jeefiyam. Laal haqa namni qabu amma sadde bilisummaa Oromoo jechuun namoota murtaa'e leencoon hoggana ture amma eegas booda dhaaba kanaa hugane. Galaasaan hoggana ture dhaaba kanaa hugane isaan warra dhaaba kana genne. Galaasaan Rabbi rahmataa godhuufi warri dhaaba kana gane hundinuu hogguuni fi waan fedhe haasa'u jarri kun amma laal addaan foohu kafaaflee giza amaarri barbaadu. Ka abiyyi barbaadan abiyya keessisaa amaara wanni isaan barbaadan kafaaflee gizaa san peenteedhaa islaama maal jedhanii ammas Oromoo adda fuudhu. Islaamni Oromoo islaamaa jee waraanni ijaarame hin jiru. Ka duraan ijaarame illee turtuudha facee. Amma miti. Amma waraanni Oromoodhaaf namnummaan falmuu Oromoo jee kan dubbatu kamii jira. Moo OPDOdhaati tunnuufan. Waggaafiin Oromoodha Direedawaatii fi Finfinneedha. Direedawaatii Finfinnee Adama magaalaadha gaafiin Oromoodha. Gaafiin Oromoodha biyya isiitti irratti abbaa ta'u. Hai guys, sabdoom wajjin ta'e deemeti kootu nu fixe ummata sanii wajjiniin. Ya Rabbi. Faanoo fi TPLF fi Eertiraa wajji ta'e deemi nu fixe. Sila Oromoo taani ummata diina seenaa kan waan ilmi namaa irratti hin dalagne nutti dalage. Kasa gumaa ko akkanuma ija si qabneetta. Ija qabu feeta waan hin anuuf. Bar faannoo afaan Amaaraa dubbattummaati. Ati faannoo afaan Oromoo dubbattuu baraatti natti himma. Oromoo beeke laal kasaaraa keetti politikaan ammaan tan faannoo afaan Amaaraa dubbattuu. Anaafi faannoon isa walquba qabna abaa'oon faannoo dhaggalee waraanni saniis faannoo godhetti jireedhaa fi maarree hojjuudhe. Ati mootummaa tokkos jaayisaan mootummaa joldhooni TPLFis amma mootummaa joldhoon Eertiraa wajjis mootummaadha kan ola bane ati mootummaa sanii yoo deeggarte waan abiyyi jeen balaaleffatin ka adeero gumaa hoo. Laale adeero bilisummaa Oromoodha faannoo keessan jiru. Waliin sosochuun jiru. Isinumaa TikTok irratti bibbeetuma malee hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo waraana warra cimdoo keessa hin jiru. Dibbeetuma ooltaniis waan fudhatama qabaatii miti. Isaanuu warrummaan cimdoo saniihu adda bilisummaa Oromoodhaan himu. Warrummaan cimdoo uume saniihu. Isaanuu hoolii galee fi hooliin galiin qaban. Faannoon adeero kalcha wanta kan si yaadachiisa. Galatoomanii laal haa galatoomanii qabsaa'onni Oromoodhaa warri akka Jaalmarroodhaa gama aktivistiitiin warri akka Jawaar Mahaammad faannoo fi TPLF fi warroota sabaa sablammoota hunda gatteessisaniiti amma booda mootummaa tana yoo Oromummaa mangistii jettaniin lolli nuufis hin jidduudha. Mootummaan biyya bulchaa jirtu tun mootummaa Oromootii miti, mootummaa Biltsiginnaati. Yoo feetan mootummaa biyya ja'a, yoo feetan mootummaa Biltsiginnaa ja'a malee yoo Oromummaa mangisti jettanii yoo ummata keenya qulqulluu ummata Oromiyaadha isin Tigraayis biyya teessan qabdan jedhan Amaarri biyya teessan qabdan, Affaaris biyya teessan qabdan namuu rabbiin adda adda qoodanuu kannee gaafa uumu. Nutis Oromiyaa teenya qabna. Ammoo mootummaa ammaan tanaa yoo Oromummaa mangisti lammada jettan nuufis hin jidduu rasaasa qofaa jira janiiti. Faannoon ammaan tanaa yaa biyyi mangisti Oromummaa mangisti lafa keesse TPLF lafa kaaye sabaa sablammoonni lafa kaaye goonni gootota hayyuun akkatti qabsootu beetu warri akka Jawaar warri akka Marroodhaa gati ta'aniiti sarara diimaadhaan ibsa labsaatti himanii yoo Oromummaa mangista afaan irraa buusanii jechuudha. Ganda Amaaraa jala deemaa mana faannoo jala yaa biyyi mangisti gammalee Oromummaa mangistiin jaan amma dhiisan jecha san. Ka duraan yoo Oromummaa mangist baala taraa baala gisee jaanii nu arrabsan dhiisan jecha san. Oromoo waa tokko nun goonechaa jiran amma. Dhiiraatu tokko kana dalagee jechuudhaan. Dhiirti ija diimtuu gisee si garsiiste dhiirti isa kabajjee jechuudha. Alhamdulillaahi. Hanguma woboontu hin jirtu mataa ol qabachaa jirraati. Qabsaa'ota keenya imalli isaanii laal imala milkii karaan isaanii
خرامل كيدا هنقبتي كوتا كاوا في فمان تلا قلما قوداف الدنيا فانا مريچو جراني مرين ساني قلماني جيسي نمل كوينا إرتي قبصون نيقلتو قوتوتا أجائبا قمنا هيوتا أجائبا قمنا خيچت خليسا إچتي ورمو قوتو ميديا رتي پالتو كيستي وان بروغونا نرهي موتران أرد إرتي چنين نتيتي وان قوتو نمتو چل قباني ما اندوبن قباهن اندوبن قباني وان قوتا مالي في نمني ينمي درجات جرة قلما جيسينيتما قوياتا كغرسيسنا يشو وانتا كان في دوبي ديبسي سيادة چيسا بركو مالا ما في خدا سديت كيرو في كرين هركا كلها هركا ولي مرتيتي وياني فوتي تقراي جزي قلكتي واني جيرم نسان نهار كامل كيف وان هركا كلها جروفي نهار كاخوتي يشو سلا الروبون أوروميا خيسا زوني سقل خيسا جرتتون سلا بكا إيرترا تران سلا أوروميا خيسا تراني الرانتنا خسارة سرتيني ولا فان أكتو ولا فان دا أبو نجى جراد دا أنا ويدي صلاة تاجيس ما يسمى براين سوسوا نجى جراد دا سلا برجاجي أما خيسا سينا خنا هون سينو قبل تسي سنتي صلاة مخنا جبيس أكلا جباد فردا ديرو بكل دعائز قد أماس أرومو تناف دعائي قد ربي فرمات هير قوجي قوسا قد قماهم شوفي جافي أولا ملافتين سيا نمو أسوا قاما جوفي توفي أسوا إفتنو فرقان تيتيما أفي على جانيس بكون دتو قبصو داجر ما دري قبصوتيس قبصوم غرلمان يفرتيس ني قبصويتا دينر رتيس ني قبصويت عمل ديرو عدد بكل يعني خجافينتي كو ديرو بكل ديفا موجي मैं गुतक namni footoo marroo dheefa kute mee akkamii qabsaa'u namni footoo dheessu मैं गुतक lafarratti yoo dhufe marroon akkam godha गलतो माडा हासावा डेरा सोइतन बकलचा गलतोमी जफेतिलेन सियासा अलिफ्ते दासोइते हिमो रजालती दुबीन tabakkalcha tana maalifi sirni tokko haasa to hayyuun haasarra yoo ture haasaan dogongoraa jette qabsoon yoo turte akka dilluu lafa buutee sanii rakkoon keessanii dhufti haa ta'u immoo addi bilisummaa Oromoo qooda qaba Oromoo jee barsiisuuf yeroo dheertuudhaaf ifiifillee walirratti qawwee walirra banu yeroo dheertuuf lafa qabsiise qubuma tanaa'u lafa qabsiise amma beekta namni xiitii dha'uun beekne fiddaa jiran gumaan nama hayyu nama beekaa waa balleessu malee sila aboonuti waan akkanaa nu jira lafti teenya nu harkaa baate nama 50,000tu lafa fudhatee jira kaleessa nu ilmaan obboleeyyanii waliin nu naqaa turanii duddaa garaadha maal ta'uu qabna akkamii biyya teenya falmanna mee akka baa Oromeetti haa wal taanu jaarma tokko jabaa jaarrannee haa falmannu haala jiruuf biyya keessa jiru wajji nama keenya du'aa jira dachii teenya saamamaa jira nuti Filisxeem taanee uummanni kun Israa'el ta'ee lafa nurraa dhiibaa jira maal taana hoje is good ana kalaalcha keeyyatti himmoo amma Oromoon harka biyya Itoophiyaa tana keessatti miliyoona 50-60 irratti kana keessaa kiristaanaa jira beenxee sirna beenxee tokko jedhamuun waan isarraan eegamne dogongorma godhee isaanillee akkasuma beekaa fi wani raasaanu ta'inni juu silaa barbaade tani sirreessuuf mee nuti aboo nama mee akkamitti walitti walit dhufnee jaarma tokko jaarrannee diinagdeen warra
asaboota irraa ilaa hanga jijjigatti cinaaksan irraa hanga warra diimbara irra jiru kana akkamitti gargaara akkamitti lafa mootummaa keessattis akkamitti falmaa goona mootummaa irrattis yoo jee isokke bareedduudha. Kanaafuu immoo Oromoo saba tokko dibaayee andaruur faranjiin nama tokko oddaa cabsuu barbaaddu adda bibbitii adda qoqqoodii jira. Kar tokkoon immoo ekonomiidhaan daaraa godhii ekonomiidhaan hoggaa beelee namni kara amma fakkeenyaaf meesirii xiqqoo takka afrangalloo guyyaa 19tti cabtee eegana booda kool warii amata 20 lolti. Dadhabe mootummaan maali godhe shookee biyyarraa fideeti horii afrangalloo horii anniyaa summiin fitee kool qabate san booda biyya uummata kana. Namni yoo namaati gannaa takkarraa ilaa 19 cabee afrangalloo namni seenaan beeni. Khasainumaa guyyaa jaa cabee juufaa jira namni nama kana beelesitee horii harkaa fittee wanni godhuu dandeessa. Amma wanni baa Oromiyaa harkaa qabu maali? Namni keenya akkamitti jira? Nama keenya kana akkamitti gargaara? Akkamitti nuti warri biyya guddinaan averejii namni biyya alaa jiru nama ijoollee baa Oromiyaati. Ijoollee gooroo fugugii fi ijoollee carcar. Akkamitti wal jaarma tokko jaarannee hawaasa keenya bira dhaabbanne diinagdeenis qawweenis waa hundaanuu hojii kaasee fudhatama qabdiin jaa hanganuma isiniin juu barbaade guyyaa gaarii bara gaariin isiniin jaa bakka shagalatoomii immoo. Quando deero yaadai dubbii laal bikka san jirti lolamma keeysaa dheedaa cinaacha fakkeeysanii lola hedduutu irra deemu jira Harargee maaliif dheedaa cinaacha baalellee akkasuma karaa baalessa illee immoo ni goomti baalee fi Booranninii fi karaa Wallaggaa kanaas karaa Shawaa kanaas lolli bifa sanii irra deemu ni goomti Harargee kana immoo ismuuzilii beeknaa qabbanawaadha hawaasa kana ajjeesu diinagdeen ajjeestaa gosaa wallola jettaa mootummaa hidhachiisee liyu poolisii karaa Asabootii fi karaa Cinaaksaniin itti bobbaasa. Liyu poolisiin tun ta mootummaa damooza irraa kafala. Bikka tanafa akkamiin gargaara. Diinagdee buqqa'aa jira. Oromoon baha amma dirree dhawaadhaa teenya tajennu tana lafti gurguramte naman beekamneef gurguramtee dhumte adeeru nama takkaachin turiniif. Warri biyyaa booda akka Falastiin tahaa jechuudha. Dirree dhawaa lafaan itti dadhee warri lafa sanii booda akka Falastiinitti Israa'el lafa hunda irraa bittee booda guutumattuu teenyaati lafti Arabaatu hundinuu teenya amma irraa ka'aa jechaa ni jirti. Nutis karaatti deemnu sani. Lola diinagdee fi lola hidhannoodhaatii fi lola beekta gosummaadhaa kan dheedaa cinaachaatii fi lola aadaadhaa kan irra deemaadhaa jiru akkamitti deebisnaa? Lolli aadaas kan nubbaname ammaan tana namni xiqqashollee kabajaa fitatee jaalala warrummaadhaa fitatee waanuma harke haasa'uudhaa fi haati ilmoon dhaabbattu ilmoon haadhan kabajuu ilmi abbaan kabajuu firri waliin na'uu gaafa duraa gosatee nama ta'e beeke bikka feetee haatee dirmattaa fi ollaanis waliif dirmata. Faamiliin haadhaa fi abbaa fi ilmaan faan keessaafuu akkam ilmaan adeerran keetii wajjin. Abbaan tana haalli san jira. Duula aadaatiin nurra banamee jechuudha. Waan duri hin jirre beeku. Duulli aadaa katee kana nuti amma uummata biyya jiru warra akkasiisa warra akka Cinaaksan kana gargaaruudhaaf mootummaan balaaleffattu. Mootummaa balaaleffachuun sirra hin jiru. Mootummaa qeeqaatuma uummanni san akka gargaaramu gootaa jechuudha. Waa hundaa'u teeknikaa tooftaadhaan yoo deemte malee asumaa ulee ol qabdee mootummaan tun baduu qabdi jettee gargaarsaan keessa guutte harka duwwaa dheeyte asitti hin dhiisu mataa sirraa fuudha. Jaarma biraatiin jaara kaabaa warra wayyaadhaa woboo warra wayyaadhaa kana jette woboo balaaleffachaadhaa odoo waan akka lafaa qabne yoo baate fisidiisa. Sibelleessa akka deebitee booda bikka san irraan geenye akkaataatti falmata illee baruun gaarii lola aadaa fi diinagdee kan irra deemaa jiru kan ammoo qolachuudhaaf nam tokko odoon balaaleffanne jaarmee siyaasaadhaa kas jiru cimaa jiru NGO jaaru NGO'n barbaachisu ta'eeru
Nam tokko tokko irratti asirratti namni famous ta'e maarreen abalu gargaara dhaamiti. What is going on? Uummata keenya irratti maaltu deemaadhaa jira? Akkana silaa bee ifa galattuu silaa qorachuu dandeenye gaarii odoo ati nagee ala karee fuusanitti muus godhateeru wanti laala karee fuusanitti amma odoonii fi qubeedhaa fi kanarra haasa'u jirru gara biraan nu utaalchisan. Akka akkas hin taane waan takkarraa waan diinagdee maal karraa abaa oola mata beeka guutuu amata 65 Oromoo ukkaamsee tanaa miti jara keenya. Abaa odaanatti waa hundaa qubee tanaa akka lafa qabattuu fi kana godhe gaafa abaa'oon chaartanii keessa jiru itti gaafatamaan barnoota kan ture maali ibsaa guutamaati. Sababii lafa qabatte. Adeero gaafa san gorri jaarame OPDOdhaaf barsiisee jedhamaan tan akkamitti OPDOdhaaf waan kana kannanii is okay. Seenaan hatuun tanuma. OPDOn qubee maali kallacha gaazexaa joo barreessaanii turte qubee afaan Amaaraati. OPDO paampileetii isaanii hundinuu qubee saabaadhaatiin. Garuu immoo waan kana uummanni Oromoodhaa kan biyya keessa beekin Dr. Tasammaa Taadhaati Alamaayyoo Qubeedhaati namoonni kun cuftinuu kitaaba adda addaa baasanii afaan Oromooti warri duraan qaceeloo sirri beekus warri akka Mahammad Ahmad kunis waa hedduu barreessanii qubee kana sadarkaa yuunivarsiitiidhaatti akka fudhatamu Alamaayyoo qubee fa'aa godhe. OPDO mijarri kun. Bas uummatuma barate ka Oromoodhaati. Rakkoo diina kana hunda odoo jirtu ammoo Harargeedhaa oggoo haasa'an. Utaalteetuma Oromoo nuti Islaamaa waan taaneef maarree waan ta'e adeeroo bikkitu xiqqasho nurraa qaanii. Mee waa'ee qubee kana dheengadda Allahu Rahmaanii Bakrii Sabaloo qubee baase qaba qubee ajabiidhaanii. Hogdeen gadda gaafa amma qubee san isaaf Hayilee fidaa godhamu maal jenne Bakrii biraa dabarsu Bakrii wanni godhuu deemanii Hayileef kennuu deemanii jenne qubee tan. Amma kennamuu baattus suni dhugaa jirtuun lafa jira. Adda bilisummaa Oromoo tan mul'is gadaa gadhaabee uno warra mancaatu lama jaarma warra caatu lama dhaabee yani sila adda bilisummaa Oromoo jaarma Frankalloo dhaabee dhuga deebine dhugaanni qallatti malee hin cittu obboleeyyan kiyya. Duuba amma obboleessa keenya asirra jiru kuni nama obboleessa illee itti dabe qabsoo tanarratti abbaan mana isaa jiru kun amma reefu haasa isaa hoggaanni haasa sanaa so inni arrifadden nama qabeenya illee itti dhabanii abballeen hanga biyyarraa boogee ittillee hidhamanii tumamanii akaakuu fi abaabiyyi irratti warras ga'e. Jecha san amma hoggaanni juunar rifadde xiqqisha hoggaa dubbatan hamba keessatti hoggaa gabbaataniif qaba yoo jib aarallee qabaatan biliis namni keenya namni jajjabaan amma akka caalaa nuti qabnu kun biliis waan dubbatan keessatti feegaadha waan hanganuma isiniin jaa gara birootiin qubeen dhugaan gaaf tokko rabbii guddaatu cubbuudhaaf muslaa dhugaa walii yaame yaarame naaf aadamiitti badii ilaalaa jeen kana cubbuun afaan aadamii maal jetteen rabbiin badii aadamumaa qabaa jetteen muslaan dhufteeti taraangaa muslaa geesse yaa rabbi aadam badiin qabu atillee waa badiin qabdu garuma aadamii badii qabaa jetteen dhugaa keenyaan taraan si yaa rabbi arshii bal'oo qabda, samii bal'oo qabda, dachii bal'oo qabda. Eessa bakka dhaabdu dhabdee muka san ulaa adam dura geessitee dhaabdee jetteen. Ati asin taatu je'ee guyyaa kana rabbiin dhugaa samii galche. Dhugaanni qallatti malee hin cittuu jedhan. Warroonni akka maguma kafal kun namoota barataa silaa Oromoo walitti mataa qabuu danda'u, nama namni dhageeffatuu danda'u. Mooshinaan, aaraan, waan dubbatu laallatuutu irra jira. Boru isaatu hawaasa kanaa dura deema. Boru isaatu yoo filmaanni Oromoon bilisoomtellee filmaatarra dhufuu danda'a. Gaafa kana gaafa kanaa jedhee fiidoo itti gabba. Kanaaf warroonni keenya ijoolleen babbarattuun xiqqeeshoo waan dubbatan keessatti ifeegaadhaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaadha.
inshallah aswa kenyarra antana asitiga tumurra wani dam matan tadumayo jirate badati gara tumurati inshallah wali tirfna bor wali tidibna inshallah nabra sande mijra. هاي السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجانا من عندنا في قبضني. الحمد لله كلنا ربنا. يا والله وان بريد در والمريا جدتني مري بريد هذا مري كنا كنا يرو هندنو بردي بتني سينا زلاو سينا هند بيته نمني هندنو بكبريد دو أباني فما يامو بربادا إنساني تفي يامو بربادا نهوتي سكومة تيني سينا دوغا تاتي تفي يامني تما يام مچورا كزي سني زوانا كنا نورتي إرجبادا وانا كنادان سلانا موتا قاما موتما غيسا تنا دبچو قابيته وتن نما قاما موتما غيسا سنكم نفرما نما قاما موتما غيسا قامنا ينه وت غيسا فو وري باغون سينا تينيا وت سينا غيسه وجن سينا تينيا إساني بونانين نون الربسنمو أكسي تنافو بريد دوران سينجا يروون دوانا كنادان نوفرت جدا ما منمو غلطو ما أيان غيامنما عندي خسنو يجرى يرو خسن أرسا قوتني أستير قمتني ولين حاسوا خقوني في خلق يفتني له خطاب تاب قوتني له ندي خسنو قلتهم إن شاء الله بوبولي ولا قرا نقانتوا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دبال منقصتي كيف؟ كم يجرتا نقا كبتا Hai. Hai, akami. Cuma Fayyuma, jirtai. maali har'a antee dimsiis qayyarattee dhuftee? Oi, sagaleen sitti qayyare hayyee sagalee as fakkarai haasawaa Eenyu kasi duuba jiru? Angusha, Aurji, Kifta. Mana mitira Mister Ato. Achi कर रहे हो Felix? bakka dhaabbate taphattee bara beekaa jiru. Sogin. I'm not sure if you'll be able to hear me from here. Yeah. Oh, why did my guy point like that? Warrior Girton, Sirna to give a Dawa Delegatana, Duragamas in Nipsa. Hi, Apin Kumi Pass Jama, Apix Kengiti, Edo Apidara, Apitokono Gudati, launch Gurudemo. So Apin Kunchara had been Kasamala Gudarati, delegation is in Copesera, Apicana Benachifina Abano Hasan Kofafs in Kafalama, Malin is in Boston in Europe, Apicana Benachifistina Abanuf, Ashara Fulatifina, Shalaidik of a Hainis in Gafatu.